So data structure Python qabu keessaati listiin isa tokkodha. Data wajjin yeroo baay'ee kan fayyadamnu isadha. Har'a kan ilaallu akkamiin akka listii uumnetti fayyadamnu, akkamiin qabiyyee listii keessa akka deemnee ilaalluu fi akkamiin qabiyyee listii kan akka jijjiirrudha. Akkamiin listii akka uumnuuti jalqabna. Listii uumu. So listii adda addaa uumuu dandeenya. Listii duwwaa uumuu dandeenya, listii stringii uumuu dandeenya, listii stringii fi lakkoofsaa uumuu dandeenya, listii lakkoofsaa qofaa uumuu dandeenya, listii illee uumuu dandeenya. Wajjin ilaalla akkamiin akka ta'e. So listii uumuu fi maqaa listiin laadhaa fi maqaan barbaade laachuu fi nan danda'a. Listii duwwaa uumuu fakkeenyaaf maqaa listii duwwaa maqaa jedhu laadhaa fi sana booddee listii duwwaadha kuni. Akkasuma goona jechuudha. Square bracketii kanadha. Listii yeroo create goonu kana keessattidha kan create goonu. Kana duwwaasa wanta tokko hin qabu kana listii duwwaadha jechuudha. Listii duwwaa akka ta'e ilaaluuf akkas gochuu dandeenya. Kana execute goone ilaalla. Listii duwwaadha. Outputtiinsaa listii duwwaadha jechuudha kun. Listii lakkoofsaas uumuu dandeenya. Listii lakkoofsaa 1 2 3 execute goone. Listii lakkoofsaa yoon jedhe 1 2 3 kun immoo listii lakkoofsaa listii stringiis uumuu dandeenya. Listii stringii or listii maqaan jedhama. Maqaa namaa qabata listiin kuni. Fakkeenyaaf maqaa makoo fayyadamuu nan danda'a. Kana fayyadamanii kun immoo maqaa listii maqaadha jechuudha. Listii stringii maqooti kun stringii akka stringiittidha kan isaan representii ta'anii. Listii stringii yookaan listii maqaa jechuu dandeessu. Listii maqaa execute gaafa goonu maqaa akka create ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Akka uumame listichi. Listii maqaaf lakkoofsa illee walitti dabaluu dandeenya. 1 2 3 kenna yoon jedhe kun kana isaan lakkoofsaa fi maqaa walitti dabaluu lakkoofsaaf stringii walitti dabaluu dandeenya. Kun kana beekuun gaariidha waa'ee listii because data structure Python warra kanarraa kan adda baasuuni tokko kanadha. Data type adda addaa iddoo tokkotti storii gochuu dandeenya. Inni dhumarratti listiis uumuu dandeenya. Fakkeenyaaf listii kun immoo listii qabatu jechuudha. 1 2 3 maqaa jennaa. Namni yoo jenne listii yoo jenne kun listii jechuun kanadha. Listii qabiyyoon isaa yookaan elementoota isaa listii kan ta'anii listiidha. Maqaa isaa wanta barbaadan jettanii waamuu dandeessu. Maqaa qabiyyee listichaa ibsudha. Yeroo baay'ee kan fayyadamu yeroon listii create godhu. So itti aansuudhaan listii keessa ilaalla. So qabiyyee listii tokkoon ilaaluuf indeeksii listii fayyadamna. Indeeksiin listii Python 0 irraa eegala. Indeeksii negatiiviis fayyadamuu dandeenya. Indeeksii negatiivii garuu negatiiva tokko irraa eegala. Indeeksii negatiivii kan fayyadamnu gaafa mirgaati gara bitaatti listicha ilaaluu barbaannudha. So maal jechuu akka ta'e hunda isaa akkamiin akka listii keessa ilaaluu fi listii keessa ilaaluu gaafa jedhu maal jechuu akka ta'e wajjin ilaallama. So listii maqaa create goona isa ilaaluuf listii maqaa jenna. Sana booddee maqaa dhuman tarreessas keessatti mini now
yoon yoo jenne liistii kana create godheera. So liistii kana keessa ragaa kan nuti deemne tokko tokkoon ilaallu akkamittiin akka ta'e ilaallu. Fakkeenyaaf qabiyyee isa jalqabaa argachuu fi liistii maqaa jennee 0 kana jechuu 0dha. So gaafa kana goonu liistii elementii qabiyyee isa jalqabaadha kan inni nu baasu. 0 jalqaba kan hin jedhe kanaafidha. 0 irraatti jalqabni lakkoofna kana elementiin kun liistiin kun elementii 4 qaba. Garuu gaafa lakkoofnu 0 1 2 3 inni sadaffaan isa dhumaadha jechuudha. Kanuma jechuudha elementiin isa 0 irraatti jalqaba gaafa jedhamu liistiin. Qabiyyee isa lammaffaa argachuuf immoo akkam akka ta'e kana jechuun qabiyyee isa lammaffaa fakkeenyaa qabiyyeen lammaffaan lammiidha. Isa argachuuf indeeksii tokko fayyadamna. Tokko gaafa fayyadamnu isa lammaffaa arganna. Lama gaafa fayyadamnu isa sadaffaa. Sadii gaafa fayyadamnu isa afuraffaa. Qabiyyeen isaa 4 yoo ta'e iyyuu elementii indeeksii afuraffaa gallee ilaaluu hin dandeenyu. Ituun ilaalla jenneeti errorii argannaa jechuudha. List index out of range kan jedhu errorii nu kennaa jechuudha. So suma sadaffaatti deebina. So kana jechuudha akkasitiin kan nuti listii keessa ilaallu. Listii negative indexing yookaan negatiivii lakkoofsa negatiivis fayyadamne listii keessa ilaaluu dandeenya. Garuu negatiivii kan fayyadamnu mirgaadhaa gara bitaatti deemuu gaafa barbaannudha. Fakkeenyaaf elementii isa dhumaa yoon ilaaluu barbaade negatiiva tokkoon fayyadama. Negatiiva lama gaafa fayyadamu isa achuma kaasee lakkaa'aa jechuudha. Kana jechuun kan nuti beekuu nurra jiru mirgaadhaa gara bitaatti gaafa deemnu negatiiva tokkorraatii ka'a 0 irraa tun ta'in negatiiva tokkorraa bitaadhaa gara mirgaatti garas gaafa deemnu garuu 0 irraatii ka'a jechuudha. Okay. Kanuma negative indeksii fi indeksiin normaalii jechuudha. Okay. So inni itti aanu qabiyyee liistii garee gareedhaan ilaaluudha. So amma yoonatti qabiyyee liistii tokko tokkoon ilaalle elementii isa dhumaa ilaaluuf negatiiva tokko goone isa lammaffaa ilaaluuf tokko fayyadamne tokko tokkoon ilaalle. Garee gareedhaan ilaaluu yoo barbaannes ilaaluu hin dandeenye. Fakkeenyaaf elementoota warra jalqabaan lamaan ilaaluu yoo barbaanne list slicing wanti jedhamu jira. Kana fayyadamne kuni elementoota warra lamaan nutti argisiisa. Warra jalqabaa lamaan yoo ilaalle indeeksiin kuni lama ta'uyyuu indeeksii 0 1 2 dhamti kun inni kun 0dha, inni kun 1dha, inni kun 2dha. Indeeksiin asitti fayyadamne kuni isa kan inclusive miti jechuudha. Isa kan dabalatu. Upper bounding jedhamu exclusive dha. Ittiin dabalatanidha jechuudha. Kun wanta baay'ee barbaachisaadha. Kana beekuun barbaachisaadha. So qabiyyee isa jalqabaa sadan argachuuf fakkeenyaaf qabiyyee isa jalqabaa sadan argachuuf immoo sadii goona akkasidha jechuudha. Qabiyyee isa jalqabaa afran argachuuf akkas goona hunda isaan nuu kennaa jechuudha kun. Qabiyyee isa lammaffaadha kaasnee fakkeenyaaf isa lammaffaaf isa sadaffaa argachuu yoo barbaannes argachuu dandeenya jechuudha. Tokkoof sadii yoo goone qabiyyee isa 0 1 2 3dha. Isa kana hin dabalatu akkan sila jedhee isa kana hin dabalatu jechuudha. Kanaaf warra kana lamaatu nu deebi'a. Yoon raanii godhee lammii fi naa'utu nu deebi'ee jechuudha. Inni sadaffaan hin dabalatu jechuudha. Indeeksii yeroo hundumaa lakkaa'uun irra jiru 0 1 2 3dha. Isa sadaffaa amma isa kanaatti argachuun barbaade amma isa qabiyyee sadaffaatti argachuun barbaade sadiin fayyadama. Qabiyyeen sadaffaan garuu indeeksiidhaan isa lammaffaa akka ta'e beekuun yaadachuun barbaachisaadha. Okay, so inni itti aanu immoo liistii jijjiiruudha. Qabiyyee liistii kanaa jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf elementii inni jalqabaa kennaa jedha. Kennaa isa jedhu caalaatti jijjiiruu
yoo barbaanne fakkeenyaaf akkamittiin jijjiirra listii maqaa jedhee elementii kennaan elementii isa jalqabaadha. Isa godhee caalaan jedhee fakkeenyaaf listicha deebisnee execute goonee ilaalla yoo jijjiirameera ta'e jechuudha. Jijjiirameera kunoo kennaan caalaatti jijjiirameera. Akkasuma elementii isa kamiyyuu jijjiiruuf akkasitiin jijjiiruu dandeenya. Elementii isa sadaffaa jijjiiruu barbaanne sadaffaa jechuun 0 1 2 3 yoonee jechuudha. Isa jijjiiruu yoo barbaanne Yohaannisitti jijjiiruu barbaanne fakkeenyaaf Yohaannisitti jijjiiruu barbaanne akkasitiin jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yohaannisitti jijjiirameera elementiin inni dhumaa sun. So tokko tokkoon jijjiirre gaan akka argitan kana kennaa jijjiiruun barbaade indeeksii isaa specify godheen akkasitiin hin jijjiire. Yoon lamaan isaanii takkatti jijjiiruu barbaade yookaan sadan isaanii takkatti jijjiiruu barbaade isa gochuuf immoo akkas gochuu dandeenya. Listii maqaa fakkeenyaaf lamaan isaaniidha fakkeenyaaf jalqaba kan jijjiiruu barbaadu isa jijjiiruu fi godha sana booddee fakkeenyaaf lama isa tokkoffaa lakkoofsatti jijjiira tokkoon jedha isa lammaffaa immoo laman jedha kanumadha. Listicha deebisnee display goonee elementoota warri jalqabaa lamaan jijjiiramuu qabu jechuudha. Tokkoo fi lamatti jijjiiramanii. So videos ati aanutti immoo Python functionii mataa isaa kan nuu kennu jira. Listii gaafa fayyadamnu listii wajjin akka hojjennuu fi isarra jechuudha kan ilaallu.